Mee lammii asumaan waa'ee kee bal'inaan nu ibsiteetta. Waa'ee chaanaalii keetii. Okay. Chaanaaliin kee maalirratti hojjetaa jechuun maalirratti karoorfattee maalirratti hojjetta? Niishiin yookaan eeriyaati irratti hojjettu maalidha? Ammas sadarkaan inni irra jiru amma chaanaaliin kee asumaan nurratti haasa'i. Okay, galatoomi waan irratti jedhu akkuma tu beektu reaction video kanallee nan hojjedha. Akkasumas immoo eeriyaa teknooloojii kanarratti beekta hawtu waan jettu kana akkamittiin akka waan kompiitara faana wal qabate waa ta'es nan hojjedha tiitoriyaalii adda addaa. Fi irra jireessaan immoo waa'ee yuutuubiidha akkuma sila siin jedhe egaa kan akka kaasayyuu ijoollee keenya gargaaru yookiin immoo duubaa dhuftoota keenya akka isaan yuutuubii chaanalii mataa isaanii banatanii of jijjiiranii biyya isaanii jijjiiran waanan fedhuuf waa'ee yuutuubii irratti more focus godhee kan inni hojjechaa jiru. Kanaaf irra jireessi viidiyoo kiyya waa'ee yuutuubii jechuudha akkamitti akka banan irraa kaasee akkamittiin akka seetingii isaa yookiin immoo sirreeffama isaa sirreessinu waan sanatti xiyyeeffata gara caalu. Dhugaadha. Chaanaalii hojii hojjechuu danda'u, chaanaalii booda monitaayiz yookaan qarshii argamsiisuu danda'u hojjechuudhaaf maal takka barbaachisa? Poolisii yuutuubii baruu barbaachisa. Fakkeenyuma yoo tokko fudhanne lookeeshinii chaanaalii keenyaa Itoophiyaa goonee gallee monitaayiz gochuu hin dandeenyu. Sirrii keetti. Kana dursinee fa'aa baruu qabna. Daawwattoonni keenya sumarraani viidiyoo lammii tiዩብ hojjetame achirra jira. Akkamitti imeelii akka banatamu, akkamitti chaanaalii qarshii hojjechuu danda'u akka banatnu steeppii hundasaa even footoo taayitilii dabalatee akkamiin akka hojjechuu dandeenyu achi chaanaalii lammii yuutuubii irra seentanii ilaaluu dandeessu yookaan viidiyoo irra sinii keenya. Sirrii keetti waan dabaluu barbaade jira beektaa amma anaafati erga yuutuubii hojjennatee qacaramaa yuutuubiiti beektaa yookiin akka googiliiti. Kanaafuu qajeelfama isaan baasan imaammata isaan baasan hunda kabajuun dirqama beektaa. Yoo kanan taane si furbuggisa beektaa miseensarraati. Kanaafuu baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada isaan fayyada. Keessumaa namoota yuutuubii hojjechuuf fedhii qabanii fi namoota yuutuubii hojjechaa jiraniif hin fayyada jedhee yaada. Otoo ilaalanii irraa fayyadamu jedhee yaada Eeliyaas. Waa'ee poolisii fi yuutuubii waa'ee koopiraayitii hojjetteetta. Waa'ee koopiraayitii viidiyoo ariifii hojjetteetta. Ittaanee waa'ee poolisii fi waa'ee koominiitii gaayidlaayinii viidiyoo kan biraa hojjedhuuti. Kan biraasii gara fuulduraatti barbaachisa beektaa koominiitii gaayidlaayinii sana dubbisuurra viidiyoo gaarii nu hojjedhu. Asumaan dhiyoo kana chaanaalii kee si kabajnee turre monitaayizeeshinii. Sirrii keetti. Google AdSense'dhaan fudhatamtee akka itti monitaayiz godhatte hin beekna. Sirriidha. Yuutuubii qabaannee sabiskiraayibarii qabaannee akkamitti qarshii yookaan irraa argachuu dandeenya? Gabaabaamatti nuu himi. Akkamitti akka qarshii argannu moo akkamitti akka hojjennu? Seerri isaa maalidhaa? Foormulaan jiru fakkeenyaaf nama meeqa qabaannee viyuu meeqa qabaannee akkamitti Google'n immoo accept nu godhaa yookaan immoo maal akkaawuntiin AdSense faa maaloodhaa gabaabaamatti naa ibsiti. Pointii ati miis goote yookaan itti dabaluu jiraate ittiin idaana. Hayyee yuutuubii banannee galiirraa argachuuf isteeppii inni jalqabaa yookiin akkaawuntii banachuudha. Amma namoonni baay'een argiteettoo ta'e by default baay'ee iimeelii qabaanne jennaan yookiin immoo akkaawuntii jiimeelii qabaanne jennaan yuutuubii qabnaadha. Jiimeelii jechuudha. Sana qabaannaan akka akkaawuntii yuutuub chaanalii qabnutti yaaduun hin danda'ama beektaa. Naa sana qabaannaan immoo yoo jiimeelii qabaatte yoo jiimeelii hin qabaanne jiimeelii banatta erga jiimeelii bantee jiimeelii qabaannaan jiimeelii sanaan seenteetti karaa yuutuubiitiin akkaawuntii mataa kee banatta maqaa biraandii ta'e itti laatte jechaadha. Sanaan booda waggaa tokkeetti yookiin immoo ji'a 12 keessatti public watch hour jechuun egaa sa'aatii public ta'e kan unlisted yookiin privateetiin gadhiifame osoo hin taane kan public ilaalame viidiyoon kee sa'aatii 1000 guutuu qaba yookiin immoo daqiiqaatiin naannoo daqiiqaa 240 natti fakkaata waggaa tokkeetti jechaadha yookiin immoo sana qabaachuu qabda. Subscriberii rakkoon qabu maal jennaan fakkeenyaaf kan koo kana otoo fakkeenya sii fudhadhe 2019 eegalee kan inni monitaayiz gochiise 2022 yeroo sana viidiyoo muraasa qofa gadhiisee hojii hojjechaa turre. Kanaaf subscriberii yoo har'aadha mini baasee har'a. Subscriberii rakkoo iyyuu hin qabu waggaa 5 waggaa 10 haa ta'u
Garuu viyuun yookiin immoo sa'aatiin viidiyoon keenya nu ilaalame sa'aatiin 4,000 dirqama manzii 12 keetti yookiin immoo ji'oota yookiin baatii 12 keetti ta'uu qaba. Fakkeenyaaf haa jennu nam tokko har'a banee haa jennu akkaawuntii. Akkaawuntii har'a bantee haga waggaa har'aatti viidiyoon kee yoo si ilaalame sa'aatiitti jijjiirame jechaadha. Sa'aatiin sun walitti qabamee 4,000 Sa'aatii 4,000 viidiyoon kee ilaalamuu qaba. Ji'a 12 gidduutti. Baay'inni viidiyoo kee tokkos ta'uu danda'a. Kuma tokko daazootti maatir sun maatiriin godhu. Baay'ina viidiyoo ton taane viidiyoo natti hojjette. Yoo viidiyoo 50 qabaatte kan viidiyoo 50 irraa sun walitti daamalameeti yookiin walitti daameeti kan inni nuuf qabamu jechuudha. Kanaafuu 4,000 guutuu qaba. Yoo har'a banne haga waggaa irraatti. Yoo har'a bannee waggaa irraatti guutuu dhabne immoo borirraa hanga waggaa boruutti lakkaa deemaa jechuudha. Isheen har'aa kun expire kan guyyaan irraa citti jechuudha. Irraa citti. Kanaafuu jalqaba. Kanaafuu ji'a 12 darban jechuudha. Ji'a 12 darban last 12 manzii irratti public watch houriin keenya 4,000 guutuu qaba. Akkasumas subscriberiin keenya yoo 1,000 guute kanaan booda monetizationiif apply gochuu qabna jechuudha. Monetizationiif apply gochuu jechuun YouTubein keenya akka inni money yookiin immoo birrii nuu fidu gochuu jechuudha. Akka inni money make godhu gochisiisu jechuudha. Kanaafuu yoo kana guunne inni iyyuu monetization jala gaafa seennu apply noo kan nuu jettu nuu fiddi batanii wayii nuu fida. Requirement sana guuttennaan batanii sana sii fida batanii sanatti buute sanaan booda jira steeponni arfan tokko jiru steeppii sana keessaa darbiteeti waan guutamuu qabu guutteeti. Google AdSense akkaawuntii banachuun hin jira. Akkuma beekamu kan kaffaltii nuu kanfalu atiin beekta Google AdSenseedha. Kanaafuu akkaawuntii Google AdSense illee banachuun dirqamadha jechuudha. Sanaan booda erga Google AdSense akkaawuntii banannee YouTube faana walitti hina erga sana goonee YouTube keenya review nu ta'a. Sana dura Google AdSense iyyuu by the way review ta'an illee fakkeenyaaf maqaa keenyaan nam tokko akkaawuntii lama qabaachuu hin danda'u Google AdSense qabaachuu hin danda'u. Sana illee check godhannumtu gaafate bantullee erga isaan illee sana ilaalanii yoo maqaa keetiin akkaawuntiin biraan bananne ta'e siif kennu jechuudha yookiin immoo akkaawuntii siif banu ati immoo akkaawuntii sana YouTube kee faana walitti liinkii goote sanaan booda monetizationiif apply goota yookiin immoo steppii itti aanu darbita steppiin itti aanu akkuma dura sila dubbachuu yaade monetizationiif yoo apply gootu under review ta'a yookiin immoo namoonni gamagamtoonni jiru YouTube irra chaan. Qaamaan ilaalama jechuudha. Maashinni illee jalqaba ni ilaala, siistemni illee ni ilaala, siistematti dabalamee immoo namoonni review godhan hin jiru, injiinaroonni yookiin ekspertoonni YouTube irra jechuudha. Isaan suni YouTube keenya ilaalu. Isaan irra jireessan kan isaan ilaalan baay'inaan hojii keenya ilaalu maal akka hojjennu, tambineelii keenya, taayitilii keenya, kontentii viidiyoo keenya. Garuu irra jireessaan viidiyoo keenya sa'aatii dheeraa ilaalame yookiin immoo public watch hourii guddaa qabu. Kan view guddaa qabu, public watch hourii guddaa kan qabu, kan view guddaa qabu. Akkasumas immoo recent video yookiin immoo viidiyoo as dhiyoo gadhiifame. Sana walitti qabaniiti ilaalu. Garuu kana jedha seerri YouTube akkan dubbisetti seerri YouTube kanatu ilaalama jedha. Thumbnailii kee, descriptionii kee maal illee about illee ilaalu. Garuu kana qofa miti kan isaan ilaalanii waan baay'ee ilaaluu danda'u jedha. Kanaaf nuti community guideline strike qabaachuu hin qabnu yookiin immoo wanta YouTubein jibbu yookiin immoo YouTubein hin fedhe waan sana YouTube keenyatti gadhiisuu hin qabnu. Yoo nuti waa tokko iyyuu hin gadhiisne ta'e yookiin immoo waan isaan hin feene yoo YouTube channelii keenya irra hin jiru ta'e isaan otoo turiin nurraa dafanii review nu godhanii nu fudhatu jechuudha. You have been accepted. Kan kee kun strike waan hin qabaanneef sa'a 24 gidduutti accept si godhanii. Akkasii kun galgala guutee deemeen gaafa Juun 11 natti fakkaata ji'a darbe keessa. Akkasee. Kudhammoo 11 guutee galeen ganama gaafa ni ilaalu congratulation kan jennu argee baay'ee namatti tola akkasii. Asirratti qabxii tokkotti dabaluudhaaf waggaa 3 irraa na yaadadha jechuun viidiyoon hojjennee maado'eessina garuu dhuguma biyya keessa teenyee qarshii argachuu hin dandeenya kafalamuu hin danda'ama online paymentiin biyya keessa waan hin jirreefan jedhu odeessinee gurbaan tokko karaa poostaa fudhachuun hin danda'ama jedhee odeesse malee. Karaa poostaa akka waan qarshii nu erganitti yaadeen turani. Wantichi akkamidha? Google AdSense account waan jedhamu jira. Google AdSensein kun dhaabbatoonni beeksisa beeksifatanii Googleif kafalaniiti akkaawuntii Google Ad akkaawuntii banatu. Google AdSensein kan developeriidha kan YouTube akka koof akka kee kana Google AdSense banatu. Warri beeksisa beeksisatan warri Googleif kafalanii promotion hojjechiifatan immoo Google Adii banatu. Google Adii akkaawuntii banataniitu achirraanii walitti si fida Googlein jechuudha. YouTubein maalidha? Pilaatfoormii gidduu taa'eetu isa beeksisa beeksisuu fi isa content create godhu.
Viidiyoo kee irratti beeksisa hojjetanii sii kafaluu jechuudha. Persentii 45 sirraa argata. Persentii 45 Googleef kafaltee fakkeenyaaf namni beeksisa beeksifatu birrii 100 Googleef kafalee birrii 55 fudhatee Googleen birrii 45 sii kennata gatii viidiyoo hojjettee jechuudha. Akkasidha pooyintiin jiru. Kanaaf namoonni eegaluu barbaadanii biyya keessa teenyee hojjechuu hin dandeenyaan jedhuufi chaanaalii keenya biyya biraatti gochuu dandeenya maqaasaa Keeniyaafaa goonee saayinaap erga gooneeti immoo ofii keenya immoo poostaa keenya sii banannee akkaawuntii keenya veerifaayi akka ta'u akka acceptable ta'uu fi karaa poostaa lakkoofsi koodii paaswaardii nu ergamu achirraan kan AdSense akkaawuntii fudhannee yuutuubii keenya hojii walitti liink goonaa jechuudha. Kana kun kan ta'u sabiskiraayibarii 1,000 yoo geenye waggaa 20 gidduuttis haa ta'u iimeeliin keenya aktiivii taanaan paabilik wochaaworii yookaan viidiyoon keenya ji'a 12 darban gidduutti sa'aa 4,000 yoo ilaalameera ta'e qarshii eegaluu dandeenya jechuudha. Monetization eegaluu dandeenya yookaan immoo aadiin yookaan promoshiniin viidiyoo keenya irra dhufuu danda'a kan jedhudha. Kanaafi salphaadha namoonni konsaaltii nu haa godhan yoo baruu barbaadan kara keessaa. Yaada bareedaa kaaste kan ammaa kana Eliyaas. Anumaanuu amma namoonni adda addaa beektan gaafatu. Amma dhuguma akkaawuntii kee irra sii galaa maali moo namatu biyya alaa bakka buufatteetta nama birrii sii fuudhu gaafa akkaawuntii kee irraa yookiin chaanalii kee irraa gaafa birrii hojjettu maal siin jedhu karaa waayir tiraansferii akkaawuntiin kee hin galchineensa ani hin galchine akka carraatee poostaan akkaawuntii ani kan Awaash baankii galcheera Google AdSense irra like money transfer institution jiruun fandii kan daddabarsan Western Union maal hin jedhaman wire transfer kan jedhamu jira kan dhaabbata kana wajjin hojjetu electronic transferiin kuni karaa Google AdSense buukii barbaanne galchanne locally biyya keessatti qarshii YouTube nu galuu danda'a jechuudha. Sirri keetti kanaaf confusionii jiru waan bareedaa kaaste natti toleera. Barbaachisa dheene. Sirri. Yoo bal'inaan gaaffii qabaatan immooti. Karaa keessaan of barreessanii yookaan isiinis naanis haa gaafatan namoonni galuu barbaadanii. Baay'ee bareeda. Kanaaf lammii shawtiif monitaayiz ta'ee amma qarshii hojjechaa jira. Waanuma akkasiiti. Dhugaama sabadha. Dhugaadha. Doolaara nyaachaa jirta kaa gurbaa. Doolaara illee ganaadha jettu amma kunoo saalibeet gochaa man jira cololee ama jirra gorora buusaa jira malee amma akkaawuntii kiyya irra naan galle akkuma sitti mee poostaan nan qaqqabne beekta gaafa juun 11 ture kan inni monitaayiz gochisiise sanaan boodan beekta tireshoolii adreesii kee verifaayi gochisiisuuf doolaara 10 hojjechuu qabda turte hojjechuun dirqama ture doolaara 10 hojjedhee sanaan booda naannoo Juun 22 kanani intini guute maal inni maqaan isaa address verification. Pin code address verification is erganiiru ni. Address verification na erganiiru garuu nan qaqqabne beekta. Rakkoon qabu beekta biyya fagina fakkeenyaaf Google dhaabbanni isaan poostaarraa si ergan yoo dhiyoo ta'e ji'a tokko keessatti si qaqqabuu danda'a international post office waan ta'eef. Sirrii keeti. Fakkeenyaaf kan koo kun nargita asuma kongira. Kun Google AdSense dha. Sima. Kunoo poostaan koo Harar ture akkasitiin karaa poostaa kana naa dhufeera pin koodiin. Keekiin umursiisu didde malee gaafa kana callistee umurtaa malee. Online laayiviin seenne malee verify goosifadheera. Gammachuusaa hin dubbanne. Argeera. Viidiyoo hojjette keessatti argeen ture beektaa. Garuu akkam gaafa kana ammatteen bulle gammachuu. Nanu taaleen siin jedha lakkunoo verifikashiniin ji'a tokkoof torbee lama gidduutti dhufe Harar qaqqabe jechuudha post ofiisii koo. Saanduqa poostaa koo qaqqabe. Karaa kana Awaash baankii guuteen jira jechuudha. Achirraanidha kan tiraanisfer ta'u. Kana kanaan darbineetu. Kanaan darbinee gorsa xiqqoo fakkeenyaaf. Natti himta amma siyaasofsiisa karaa keessaa gaafa poostaan naa dhufu na buchista. Atillee dura koo jirta waan ta'eef. Komishinii koo argadheen naannoo. Ayyee rakkoon qabu. Eeshinnaa maalidhaa? Namoonni YouTube eegalaniitu addaan kutu consistency anattillee hojiilee wajjin akkuma sitti hime natti ulfaata. Sirriidha. Garuu nan jaalladha viidiyoo jechuu waan ta'eef ani itti ciccitaa jira.
Maaloo edha beektaa anke amma viidiyoon kelle ati baay'ee konsistensiin kee ciminni kee baay'ee na dhiba. Viidiyoo 400 hojjetteetta chaanaalii kee irra gaafan ilaalu. Sirrii ketee. Whatsoever viidiyoo 400 hojjechuun just mysterious waan guddaadha baay'ee. Asirraan appreciate si godheera. Chaanaalii kooraan viidiyoo gara 39 qofaa jira. Maal jedha beektaa yuutuubiin warri rikamendi godhanii. Hanga viidiyoo 50 yoo xiqqaate hojjettutti illee sabiskiraayibarii 1000 qabu viidiyoo sa'a 4,000 qabu jettee kompileen hin godhin jedha. Sirriidha sirriidha. Cimtee yoo xiqqaate viidiyoo 50 hojjechuu qabda. Innaa amma kanatti waan abdii kutamuu qabu viidiyoo 3-4-10 hojjennee milkaa'inni salphaatti hin jiru dhugaa. Milkaa'inni salphaatti hin jiru. Sirrii keeti. Kanaafi namoonni hojjetanii consistently yoo xiqqaate viidiyoo 50 hojjechuu qabdu monetize. Kuma tokkoof argachuuf sabiskiraayibarii yookaan immoo wachaa horii 1000 argachuuf viidiyoon 50 optimaalidha jechuudha. Thresholdii bareedaadha. Isaan hojjetanii hagumatti viidiyoo baay'ee isaa deemtu baay'ee namni illee sitti amanaa deema beektaa. Sanaan booda sabiskiraayibarii dura callisee kan ilaalaa ture sabiskiraayib gochuu eegala beektaa sirrii keeti. Dhugaa. Kanaaf abdii kutuun barbaachisu viidiyoo baay'isanii hojjechuu. Gaafa viidiyoo hojjetan immoo viidiyoo staandardiin jira, kwaalitiin jira, haala itti hojjetan jira, haala dhiyeessaa sagaleen jira miti. Sirriidha. Kanaan tirastii uumaa, oodensii uummachaa, koominiitii bareedaa uummachaa yoo deemame waan gaariidhaan jedha. Kanumaan amma namni tokko yuutuubii eegaluufi maal isa barbaachisa fakkeenyaaf eeriyaa beekumsaa iskiilii qabamoo eeriyaa filachuu qabamoo divaayisii waan ittiin kaameraa maayikii barbaachisa moo eessarraa eegaluu danda'a namni tokko lafuma ka'ee viidiyoo hojjechuu barbaada. Okay, galatoomi gaaffii bareedaadha by the way. Nama yuutuubii eegaluu barbaaduuf yookiin immoo nama yuutuubii keessa jiruuf yookiin miseensa yuutuubii ta'ee yuutuubii hojjetuuf yookiin kontentii kireetariif gaaffii bareedaadha jedhee yaada. Akkuma jette waa baay'ee barbaachisuu danda'a yuutuubii hojjechuuf yookiin immoo kontentii kireetarii ta'uuf. Isa keessaa garuu inni guddaa kana ni jedhu fedhiidha jedhee yaada beektaa. Maal jennaan argiteettoota namni baay'een amma faashinii wayii jira beektaa biyya keenya kana namni wayii yoo suuqii wayii bane. Suuqii yoo bane online taasisee manni 10 suuqii ta'a. Suuqii bana beektaa. Yoo inni tokko mana shayii bane inni sun shayii bana beektaa. Waan akkasii kana jira miti walirraa akkas akkeessuu kana maal kana. Kanaaf ta'uun qabu jechuu barbaadetaniin yuutuubii kan nuti hojjennu akkeessaaf yookiin immoo someone X'n waan akkaawuntii banatee yuutuubii irra baheef annillee yuutuubii irra bahuun qaba jennee bahuu otoo hin taane fedhiin keessa keenyaa ta'uu qaba beektaa. Keessa keenyaa yoo ta'e laga nuti hin ceene tulluu nuti hin baane hin jiru beektaa. Akkas taanaan fedhii yoo jiraate jechuudha. Kanaaf akkuma sirriitti konsistensii qabaachuuf waan nuti hojjennu itti milkaa'uuf yoo ta'e fedhiin isa jalqabaate jedhee yaada. Namni fedhii qabu immoo beekumsis barbaachisaadha. Maal jennaan waa miti egaa waan gadhiiste malee hoteela bantee yoo hoteelicha keessa homtuu hin jiraanne namni seenes waan fayyadamuu qabu taanaan galiin hin dhufu waan ta'eef akka galiin sii dhufuuf immoo waa hojjechuu qabda yookiin immoo kontentii yookiin suur-sagalee adda addaa gadhiisuu qabda. Sanaaf immoo taalentiin barbaachisaadha jedhee yaada yookiin immoo beekumsa. Dhugaadha. Iskiilii taalentiin barbaachisaadha. Taalentiin sun immoo rakkoo qabu. Taalentiin hin dhufa. Shaakalaan dhufa. Tokkoffaa namni uumamumaan dandeettii mataa isaan qaba yookiin immoo waan nuti barannellee adda adda akka carraa ta'aniifati eeriyaa kompiitaraa waan taaneef yuutuubii waan bananne namatti illee fakkaachuu qabu. Kunoo akkuma jette dooktornaaf yaadfaa warra akka gammadaafaa kana nama baay'ee fudhachuun hin danda'ama warrumatti sila kaastellee jechaadha. Eeriyaa kompiitaraa miti kan isaan jiranii garuu kunoo yuutuubira milkaan keessatti warra ramadamanidha beektaa. Baay'ee milkaa'anii malee. Kanaafuu taalentiin barbaachisaadha. Eeriyaa ma jirtuttu waan barbaadde baradhu waan barbaadde hojjedhu eeriyaa hojjettutti yookiin immoo eeriyaa konfidensi irratti qabdu irratti hojjechuudha jedhee yaada. Kana hojjechuuf immoo egaa fedhii yoo jiraate lammaffaa immoo yoo taalentiin xiqqoon ishee jiraatte jira miti qaanqeemti xiqqoon ishee yoo jiraatte rakkoon qabu sana guddisuun ni danda'ama. Sun yoo jiraate maal gootaa
gara meeshaatti dhufta yookiin immoo gara yuutuubiitti dhufta jechuudha. Yuutuubii banachuu maal isa jedhu itti nu fidaa jechuudha. Erga fedhiin jiraate. Meeshaadha jechuudha. Yuutuubiimtiyyuu pilaatfoormiidha malee viidiyoo hojjechuu dandeenyaan pilaatfoormiin kan biraas jirachuu barbaada. Jira sirriidha. Tiktookiin hin jira. Tiktookiinis jira. Dhugaadha. Wanti guddaan viidiyoo sanadha jechuudha. Fedhiidha. Jalqaba fedhiidha. Fedhii yoo qabaanne immoo waan hojjennu sanatti milkoofna waan taaneef taalentii keenyaan fedhii qabnu irratti fedhii qabnu fayyadamne taalentii keenyaan as baana jechuudha. Sanaan booda karaa yuutuubii yoo kanaasufnu yoo ta'e erga fedhii qabaannee erga yuutuub chaanalii bannee yuutuubii yookiin immoo viidiyoo hojjechuuf immoo viidiyoo babbareedaa hojjechuuf immoo divaayizii adda addaa nu barbaaduu danda'a. Fakkeenyaaf amma waan akka waan guddaarraa ka'e yoo naan jette istaandardoon kaameraa akka adda addaa nu barbaaduu danda'a ta'a. Akkasumas istiidiyoo adda addaa nu barbaaduu danda'a ta'a yookiin maayikii adda addaa nu barbaaduu danda'a ta'a. Intarneetii nu barbaada. Divaayizii ittiin waraabnee yookiin immoo ittiin ediit goonu kan akka laaptooppiis ta'uu danda'a, moobaayiliis ta'uu danda'a, waan adda addaa nu barbaaduu danda'a ta'a. Garuu kuni sababa nu ta'u yookiin immoo yoo xiqqaate garuu minimum bilbilaan eegaluu ni danda'ama. Itti dhufaan jira. Kun gufuu nu ta'uu qabu. Maal jennaan ani kaameraa qabu, kaameraa qulqullina qabu, HD ta'e hin qabu, laaptooppii hin qabu yookiin immoo istiidiyoon kireeffachuu hin danda'u yookiin maal jennee kun sababa nu ta'uu hin qabu beektaa. Maal jennaan bilbiluma harkeenya irraa qabnu amma bara kana namni ismaartifoonii harkarraa hin qabne hin jiru silaan beektaa. Ismaartifoonii makeenyaan waraabne ismaartifoonii makeenyaan ediit goone gadhiisuu dandeenya. Inni guddaan taalentii keenya fayyadamne waan gaarii yoo dhiyeessuu dandeenye yookiin immoo waan namni ilaaluu danda'u yookiin immoo waan namni nu ilaala jennee yaadnu yoo gadhiisne namni yoo nu ilaale haala salphaan milkoofne sanaan booda achirraa galii achirraa argannuutiin istiidiyoo kireeffachuu miti istiidiyoo ijaaruu hin dandeenya. Waan dhugaa sana beektaa. Kanaaf inni guddaan fedhiidha. Taansee immoo yaada guddaa qabaachuudha. Yaada guddaa qabaannaan waan guddaa hojjenne yookiin immoo meeshaa xiqqootiin yookiin immoo minimum divaayizii xiqqootiin waan guddaa hojjennee itti jijjiiramuu dandeenya jedhee yaada Eliyaas. Baay'ee galatoomi. Garuu waa'ee yuutuubii kun waa'een viidiyoo kun baay'ee bal'aa waan ta'eef qabxiilee hedduu jiru kan nuti irratti haasa'uu barbaachisu. Fakkeenyaaf asuma kana qabxiima 3-4 qabachaa jiratu mataa softu. Reaakshinii akkamitti hojjechuu dandeenya? Poolisii yuutuubii faa maaloodha? Karaaleen galiitti argaman. Aadiin jira, suupper istiikarii maal jiru? Giftiin jira. Kana diskeeshinii kan biraa barbaadu waan ta'eef viidiyoo kan biraa yookaan hojjennaa intarviiyuma kana yookaan immoo waan ati isa hojjedhu barbaadanis nan hojjedha viidiyoo kan biraa. Asumaan garuu gara fuulduraatti ati karoora maalii qabda? Namoota eegalaniif immoo gabaabsitee ergaadhumaa akka tiimtuun barbaada kutaa kana keessatti. Waan ani karoorse already kun waanuma hojjechaa jiru kanadha yookiin kontentii kana bal'isee bareechee dhiyeessuudha. Haaluma nama eegale kanaanii akkuma siin jedhe waa'ee yuutuubii irratti namoota kan hin fookas godhu waan ta'eef jenereeshiniin duubaa dhufu kun yookiin immoo namoonni yuutuubiitti makamuuf akki jalaa bade akkamitti jennee viidiyoo hojjenne baay'ee qabna waan taaneef atillee hojjettetta si birallee viidiyoon baay'een akka jiran argeera. Na birallee kunoo akkamitti kan jedhu baay'ata. Haa'u jedhan sanuuti immoo akkamitti jennee haa'utu sana akkamitti jennee afaan keenyaan salphisne viidiyoo baay'ee dhiyeessaa jirra waan ta'eef waanuma kanatti fufsisuudha ammallee jechaadha. Kanaaf akkamittiin akka viidiyoo yuutuub chaanalii banatan yuutuub chaanalii banuuf maaltu akka barbaachisu akkamitti akka monitaayiz goonu lammaffaa immoo akkamitti akka viidiyoo ediit goonu kana faana wal qabatee viidiyoo baay'ee dhiyeessaan ture garuu kunuu gahaa miti beektaa ammayyuu xiqqoo irra keessa isheeti kanaan dhiyeessaa ture malee. Kun gahaa miti kanaafuu warreen viidiyoo sana ilaalle viidiyoo sana ilaaluu danda'u. Viidiyoo sana ilaalanii yuutuubitti makamanii yookiin immoo miseensa yuutuubii ta'anii akkaawuntii mataa isaanii banatanii viidiyoo hojjechuu ni danda'u. Warri immoo ganaa bananne immoo isaanillee akka dhufan affeerra haa dhufanii manni banaa haa dhufanii biyyisaa gaarii. Biyyisaa gaariidha. Haa dhufanii jechuudha. Biyyisaa gaarii. Amma chaanaaliin kee amma ati tiimii tokko nu ijaartee turte tiimii yuutuubarii. Telegiraam chaanaliitiin. Lammii yuutuubii qofaat achi keessa utaalee beektaa tuukee galee 100 minaamin seenee fagaateera. Si gammanneerra waan fedheefiyyuu. Ayyee galatooma. Kan adduma deemte garuu kutaa kan biraatti si gaafadha.